miseensotni waraana biltsiginnaa 24 lixa Oromiyaa godinaalee garaagaraa keessatti wobootti harka kennatan. Miseensotni waraana biltsiginnaa Oromiyaa keessatti dirqama fudhatanii bobba'aa jiran kaayyoo murna biltsiginnaa maqaa duula woboo balleessuu jechuun uummata Oromoo ajjeesuu fi qabeenya isaa barbadeessaa jiru mormuun qawwee fi hidhannoo isaanii qabachuun wobootti harka kennachuu itti fufanii jiru. Haala kanaanis torbeedhuma kana keessa mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matkal aanaa Dibaaxi irraa loltootni Abiyyi Ahmed lama qawwee fi hidhannoo guutuu waliin wobootti makaman yoo ta'u Wallaggaa loltootni 3 hidhannoo guutuun wobootti makamanii jiru. Lixa Wallaggaa aanaa Manasiibuu irraa loltootni PP 2 akkasumas aanaa Qondaal irraa loltootni 3 torbee kana keessa gooticha waraana bilisummaa Oromootti harka kennatanii jiru. Waraanni faashisti PP sabaan Oromoo ta'an mooraa sirna Oromummaa balfu biltsiginnaa ganuun wobootti makamuu itti fufuun torbeedhuma kana keessa godina Qellem Wallaggaa aanaa Gidaamii bulchiinsa magaalaa Buurii irraa loltootni 5 fi aanuma Gidaamii magaalaa Qellem irraa 6 qawwee fi hidhannoo isaanii waliin wobootti makaman yoo ta'u aanaa Yaamaloogii Walaal irraas loltootni 3 sirnicha ganuun gara qabsoo saba isaaniitti deebi'anii jiru. Loltootni biltsiginnaa duraanii kun erga gooticha waraana bilisummaa Oromoo bira gahan simannaa taasifameenitti hedduu gammaduun ilmaan Oromoo Abiyyi Ahmediin aangoo irratti tiksuuf bu'aa tokko malee lubbuu dhabaa jiru. Daandii badii irraa deebi'uun qawwee fi hidhannoo mooraa diinaa keessaa baasuun wobootti akka makaman dhaamsa dhaamaniiru. Haaluma wal fakkaataa ta'een miseensotni raayyaa ittisa Impaayii 2 hidhannoo guutuun godina Arsii aanaa Hexxoosaa irraa wobootti harka kennatan. Waxamajjii 17 miseensotni waraana Abiyyi Ahmed 2 sababuma Oromoo ta'anii kaayyoo abaaramaa sirnichaa qabatee jiru jibbuun godina Arsii bahaa mooraa waraana biltsiginnaa aanaa Hexxoosaa irraa qawwee ekeemii turkii tokko dachaatu tokko rasaasa 300 gumbii 5 boombii fi hidhannoo 2 qabachuun mooraa diinaa ganuun gooticha waraana bilisummaa Oromootti harka kennatanii jiru. Gooticha waraana bilisummaa Oromoo naannicha keessa socho'u Cibraan Jaalnadhii Gammada miseensota kanaafis simannaa ho'aa gochuun ilmaan Oromoo qawwee diinaa baachaa jiran daandii isaanii hordofuun akka dhufan qabsoo sabaatti makaman dhaamsa dhaamaniiru. Manni aanaa gudee jaabeelaa poolisaa gudee bu'oonni waajjira addarratti amanii kabareen jiran keessaati gadda wiixata darbe baasanii karaa poolisaa karaa beeksisaa duubarra baarzaabiin kaafnootaa jira achi keessatti halkan saayitii 7tti fu'anii ijoollee 12 ajjeesan. Jalqaba maal jedhamanii qabamanii ijoolleen kun maal jedhanii qabamanii badiin isaanii maal ture? Jalqaba isaatti qabanii guyyaa tokko waraana adda bilisummaa Oromoo aanaa gudee jaabeelaa to'atee ture sana duukaa wal qabtee immoo isin isaan duukaa hidhata qabdu isin tuufidee gaashee jechuun Kana alatti qaamni badii kana gootanii sababa kanaatiif ragaa kanaan murtii kana isinitti kennine jedhee ifatti itti murteesse yoo jira. Wanti itti murtaa'ee jiru ta'uun beekamiini halkan sa'aatii 7tti waa kan ajjeefamanii maatii ganama gaafa nyaata geesse deemu ijoolleen kun mana hi'aati kan jiranii umaratti immoo baarzaabii keessatti argamanii du'aa isaanii ijoollee shan booluma tokkotti owwaalamaniiru. Ayyee mee maqaa namoota ajjeefaman kanneenii kan yaadattan jira? Maqaa isaanii ammaas gara namoota 8 isin kennuu nan danda'a. Mee maqaa isaanii nu waamamee kan yaadattan? Tokkoffaa Dhaabaa Guddinaa, Xilawuun Kabbadaa, Wandimuu Nagaraa, Dinquu Magarsaa, Mirreessaa Geshemaa, Falmii Hambisaa, Galataa Oljirraa fi Tashaalee Sooressaa warreen jedhaman warreen amma qaamamaatiin maqaan isaanii irra ga'anii argame. Ijoolleen kun baadiyyaarraati kan dhufan immoo jiraattotuma magaalaati? Jiraattotuma naannoo Gudayyaa Biilaa keessa jiranidha. Naannoo magaalaa naannoomatti Biilaamatti naannoo warreen gandoota jedhan akka Biloo jedhee Leemmuu warreen kana naannooma Biilaatti nammaafamanii warreen jiran keessaati. Qaamni ajjeesu kun tarii humna addaa Oromiyaa warra jedhaman moo raayyaa ittisa biyyaati moo poolisii federaalaati moo milishaadha? Naannoo kana kan jiru makkalaatiin makkalaan immoo warreen qomoon isaanii Amaara ta'an warra afaan Oromoo hin beekne qofatu achitti ramadamee jira. Makkalaakiyaa warra jedhamanidha. Makkalaakaa warra jedhamanidha. Isaaniyyuu immoo warra achi keessa alagaan Oromoo keessa kan hin jirre. Kanaaf akkuma barbaadanitti ilmaan Oromoo badii malee gadi fuudhanii ajjeesuun salphaadha jechuudha.
Waan ta'u gaafiyyuu akka barbaadan dabaddaboo kana jechuun namoonni baay'een immoo sa'aatii yeroo ammaatti du'aaf gidduu kan jiran jiru. Yoo fakkeenyaaf akka barsiisaa Indaaloo Asxaalee kan jedhamu yeroo ammaa kana iddoo ka'uu danda'u ta'eetu. Amma godinoota Wallaggaa keessatti akkasumas godinaalee Shawaa Lixaa keessatti wantooti waraanni bilisummaa Oromoo taasisu sochii waraanni bilisummaa Oromoo yeroodhaa yerootti taasisu humnaa ol dabalaa dhufee mootummaan sadarkaa ittisuu dadhabuu yookiin dura dhaabachuu dadhabuurra ga'eera. Taateen kun mee waraanni bilisummaa naannoo sana to'achuun magaalaa sana to'achuun dargaggooti kun akkamitti akka ajjeefaman gochuu yaada jettanii yaaddu meesin? Dargaggoonni kun ajjeefamuu isaan ta'an ijoolleen kun yoo mana yaatii ba'aneeti namoota baay'ee gurmeessanii achi baduu danda'u kan jedhamu shakkirraa kana irraa ijoolleen kun yakka biraa daggaluu qaban. Yeroo ammaa kana magaalarraa kan hafe baadiyyaa keessa kaabineen ta'e humni addaas humni makalaataa fi achi bahuu hin danda'an kanarraa kan ka'e isaan uummata fixaa jiran. Ayyee galatoomaa. Kabiraa immoo aanaa Gudayyaa Biilaa kana keessatti aanaalee biraa kanneen godina Wallagga Bahaa jalatti argaman keessatti illee wantoota dhaga'amaa jiranidha. Humnooti mootummaa yookiin kaabineellee dabalatee jechuudha. Caasaan nageenyaa hundumtuu namoonni siviiliin humnaan akka gara mooraa waraanaa dhaqan leenjii raayyaa ittisa biyyaa akka deeman dirqamsiisaa jiru. Wanta jedhamu dhageenyee turre. Waan kanarraa wanti quba qabdan jiraa? Akka aanaa Gudayyaa Biilaatti yeroo ammaa kana wanti makalaakaa deemaa lolaa kan sochiin taasifamaa jiru hin jiru. Sababiin isaa kaabineen iyyuu gara baadiyyaatti gahee uummata amachuu danda'u. Ganni hin jiru, wanti hin jiru, wanti jiru waan hin jirreef gara kanaa deemaa kan jedhamu hin jiru. Akkasuma wabeeman quuqqummaa qaban barbaadanii maqaan ajjeesaa jiran irraa kanarra. Namoota dammaqiinsa qabanidha jechuudha kan ajjeefamaa jiran bakkoota garaa garaatti fudhamanii. Namoota oromummaa qaban quuqama qabanii mana gaafachuu achi baasanii ajjeesuu kanarra sa'aatii ammaa kana misooma kan jedhamu uummanni bara darbee qonnaan qonnee uummanni siqaa'itti jira. Sa'aatii ammaa kana beela'uu jalqabeera. Qonnaan madaabaraan hiramu bara darbee bulchaan aanaa uummata madaabaraa uwwatee goojjamootaaf kan dhiyeessee. Rakkoo kana egaa akka kanatti furuu ni danda'u jettanii yaaddu akka nama tokkotti isin Oromoo ajjeesanii Oromoo jumlaadhaan fixaa rakkoo kana furuu ni danda'u jettanii yaaddu? Rakkoon kun bifa kanaatti furamuu furmaanni fayyamee yaadamu. Ajjechaan egaa irratti baratameera. Nama meeqatu du'ee wal gaafata malee amma namii hidhaan afeera ajjechaadha kan isaan namatti murteessanii. Murtii kana immoo mana murtiitu yookiin qaama silaa murteessuuf ga'utu utuu hin taane namuma qawwee qabutu namatti murteessee nama ajjeesuu danda'a. Mee uummati sun sodaa akkamii keessa jira? Uummati yeroo tokkichatti namooti 12 biraa ajjeefaman kun mee sodaa akkamii keessa jira amma? Uummanni naannoo sana sa'aatii ammaa sodaa guddaa keessa jira. Waa dubbachuun hin jiru. Yoo wanta gurgurataman hin dabaddan waan ta'eef uummanni nama riphee jira. Warri mana yaajan iyyuu eenyu akka du'u ammayyuu ganaa eenyu jiraataa du'aataa hambeefamiyyuu kanaa olu du'uu danda'a waan jedhu uummanni maatii isaa eegaa jira. Warreen ganaa du'a jedhame kan eegamaa jiran jiru. Baay'een isaanii sodaa keessa jiruudhaa kanarra namni waa dubbachaa jiru hin jiru. Ayyee ulfaadhaa fayyaa ta'a. Godina Wallaggaa Bahaa aanaa Kiraamutti finxaaleeyyiin Amaaraa daangaa ce'uun jiraattota irratti miidhaa qaamaa fi qabeenyaa raawwatan. Humni faannoo naannoo Amaaraa meeshaalee waraanaa ammayyaa'oon haleellaa raawwataa oole jechuun jiraattonni dubbatu. Ganda hawaasaatti bakkeewwan Ajanaa, Siddoo fi Moofaa jedhamanitti haleellaa garee kanaatiin namoonni nagaan ajjeefamuu fi hedduun madaa'uu dubbataniiru. Bifuma wal fakkaatuun aanaa Giddaa Ayyaanaa gandoota Jilmaa, Dongoroo fi Dirree jedhamanittis hidhattoonni naannoo Amaaraa haleellaa banuun hubaatii uummata nagaa irraan gahaniiru. Hidhattoonni naannoo Amaaraa aanaalee godinaalee Wallaggaa Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa kanneen akka Kiraamuu, Amuuruu fi Jaardagaa Jaartee keessatti gandoota hedduu qabachuun gara aanaalee itti aananii jiranitti aggaammii irra akka jiran ibsameeti jira. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuuruu keessatti ajjechaan finxaaleeyyii Amaaraatiin uummata nagaa irratti raawwatamu itti fufuu jiraattonni dubbatan.
Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Amuuruutti namoonni nagaa qe'ee isaanii irratti humnoota finxaaleeyyii fannoon ajjeefamuu jiraattonni himan. Gabaasa keenya yeroo darbeen sababa humnoota kanaan namoonni hedduun du'uu fi qe'ee isaanii irraa buqqifamuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Akka jiraataan Aanaa Amuuruu bilbilaan haasofsifne tokko yaada isaa nuuf kennetti guyyoota darban kana keessa namoonni nagaan qaamota kanaan ajjeefamuu isaanii hime. Akka jiraataan kun jedhutti Aanaa Amuuruu ganda Siddaanaa jedhamutti humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa kun namoota nagaa haadhaa fi ilma dabalatee namoota 8 ajjeesuu isaanii dubbata. Ajjeechaan lammiilee nagaa irratti godhamuu dhaabbachuu dhabuu irraan kan ka'e jiraattonni yaaddoo nageenyaaf saaxilamanii qe'ee isaanii gadhiisuuf dirqamanii jiru jechuun jiraataan kun yaada isaa ibsate. Rakkoo uumame kana qulqulleeffachuuf yaaliin inni bulchitoota godina Horroo Guduruu Wallaggaa fi Aanaa Amuuruu bilbilaan haasofsiisuuf taasise hin milkoofne. Irra deddeebinee yaaluun wanta irra geenye kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Gama biraatiin magaalaa Moojootti uffata aadaa mana kiristaanaa Ortodoksii uffatuu fi nama biroo waliin lukkuu gurraacha awwaaluuf osoo jedhanii hawaasni naannichaa to'ate. Magaalaa Moojootti namoonni osoo gocha safuu hawaasaa cabsuu raawwataa turan argaman harkaaf harkatti qabamuun to'atamuu jiraattonni sagalee qeerroof gabaasan. Magaalaa Moojootti ganama har'aa sa'aatii 3 fi sekondii 45 yommuu ta'u namootni 2 osoo lukkuu gurraacha qalanii awwaalaa jiranii to'ataman. Namootni lamaan kunneenis namni tokko abbaa amantaa fi namni tokko immoo gargaaraa abbaa amantaa kan ta'e konkolaataan magaalaa Finfinnee irraa ka'uun magaalaa Moojoo seenuun konkolaataan magaalaa keessa erga naanna'anii booda konkolaaticha dhaabanii magaalicha iddoo seensa daandii saffisa Finfinnee Adaamaa naannawa mana barumsaa Ifaa Baruu sadarkaa 2ffaa fuulduratti haala safuu fi duudhaa hawaasaatiin faallaa ta'een lukkuu gurraacha qalanii awwaalan argaman.